gorsa abbaa kootii dhagee fudhadhu. Naawota nu gorsitanii ree nu qiimii nu qabatu irra nu gorsuu wayyaa bari nama gorsuu wayyaa gorsa wayii ka fudhatantu jira ka didantu jira. Yeroo meeqa si gorsine si dadhabne ittiin hojjettu akkanuma taasaa barte man. Banne ustaasa udu'amma eenyu ustaasi abbomaas hin ta'e dhuga yeroo baay'ee na gorsanii gorsa isaanii fudhan fakkeenya matatti hajja badhu naan jedha hin godhe bakka badatti argamin jedha irraa dhaabadhe sabama dhuga ustaas. Yeroo takka mana yeroo takka faraa. Rifeensa mudhisi waan feete amaninaan jennaan okay kama amantii kiyyaa naa edde rifeensa kiyya dhossi jette jedhee godhe. Magriba salaata magriba nu bira gahe. Rabbi si alaafis ustaadatis. Ustaad Mundir. Rabbi si alaafis. Ustaada maaltu haaroo? Abu Muaz maalirraa urjii hayyee tole rabbiin si haaqa jechuu yaa mucaannana olii gadi hin dhaatiin ammas kufrii keessa akka taatellee taatu kufrii keessatti hin du'in. Wani dhaamsisii dhaamnisa kana kan matatti uffachuudhaaf maallee miti wallaafaadha. Wanni fokkataan wanni akka maleedha kufriidha kufrii keessatti hin du'in akka hundattuu dhaqqabi. Abbaa warraa kan kee kaafira ta'uu danda'a yookaan ammoo wanna ta'uu danda'a kun jiruu duniyaati si galtee kun jiruu duniyaati. Laakiin namoonni guddaan kan nama yaachisu waan guyyaa qiyaamaati. Guyyaa fuuldura rabbiidhaan namni dhaabbatu jechuudha. Qalbiin kan keellee nama beeka akka islaamummaan dhugaa taate akka kiristaanummaan dhugaan ta'e giddima yesuusii kana waaqa haa goonu jetteetumaanii yookaan abbaan warraa kan keessaniif ta'a. Wallahu a'lam ta'anta qalbii kan kee keessa jiru rabbitu beeka. Abbaa warraa kan keetiif ta'uu danda'a. Ati akka hundattuu kana osoo beektu waan itti amantu tokko waan dhugaa isaadha beektu tokko uumama rabbiitiif jecha uumamaaf jecha achi hin dabarsin si galaa miti isa gadi dhaabbadhu jabeessiiti intalli tun beektanii obboleessi isiidhaa mucaa ijoollee maqaraati simatu akkana keessa jallate malee ijoolleen maatiin guutuun muslimu laakiin ammoo isiin keessaa willi jetteetiin keessaa baate rabbiin si haa qajeelchuuti rabbiin illee gad si haa dhaabuuti olii gadi hin godhatin si galte akhiraa kan kee achi fuulduratti numa si gorsina maal ji'a meeqa si gorsina siin dura yeroo takka kanuma si gorsine shahaadaa qabattee kaatee erga isanii torbaan tokkoon booda mana kaafiraa seentee achitti ufitti waraabuu jalqabde ammas. Isi ustaad isin tu tagafa tokko abbaa mana kiyyaa wal dhabee itti takkanatti fakkaata. Moo isin isheedhaa miti tanaa miti. Waa'ee abbaa manaa kiyyaa si jammaraan hin dubbadhu miidiyaa irratti. Abbaa manaa qabaachuu iyyuu eenyu hime biliyoonitti hime namni beeku hin jiru. Akkasi mistirii baasistan. Isheedhaa miti suni. Garuu ammoo haqiiqatti wanni isiin gaaf duraa kabarteef sababa isiin kabarteef illee numa dhageetiin jira. No. Sababa jaarsaatiif miti. Ani yaaduma kiyya bakka tuma yaadeetuma kamtu na baasa jedhee taa'eetuma Yesuus na jaaladhe. Ansilaan kolfaa isa bakki yaada kun gochuudhaan jettanii. Gurbaan peenteraa si hawwatee siin fudhanneesa? Maan na fudhate? Abbaa manaa koo fedhii koo jaaladhe maan na fudhata? Fudhatu jechuun maal jechuudha? Kanaafuu fedhii isaa jaalattee eegasanii inni si fudhatee jennaan miti kaati kiristaana taate. Maaf sobdasa? No. Osoma nuti beeknu nu sobdasa. Dhugaa waaqaa asirra soba ustaas. Ani waan dhugaa tokko jedhu. Wallaahi mee kakadhume wallaahi billaahi jedhime. Wallaahi billaahi inni na fudhannee isaaf jedhee amantiin qayyarre. Wallaahi billaahi rabbiin edana nagaan nan bulche.